Abdul jechuun si. Ana. Oh maqaa kana mana farshoo keessatti ni dhagaya. Maqaan kiyya mana farshoo keessaa maal godhu? Ani maalittiin beeka. Warra mana farshoo saniitu siyaamachuu jira. Haa yoo maaliif nama tambo? Maalittiin beeka. Ijoollee dargaggeeyyii wuushuun daleessisa jee nurraa qabee. Duuba waan khayrii qabuun hojjechuu jira miti. Maalittiin beeka. Isaan biddeena keenya irratti ashawaa fi dhagaa nutti haruu jira jaan maalittiin beeka. Amma waree dhiisinurraa amma dhuyidee kanatti mataa gara nan galchinani. No. Ani hin dhuyne. Duuba afaan irraa si shuruuf kaa'u kun maali? Kan namni na obaase barbaadu. Namni si obaasus maallaqa keetiin bitattus haraami farshoon. Laala addaan baafadhu. Laal kayfiif bitatu haraami. Kan namni si obaase garuu haraami miti. Haa qofa beede. Way ajaa'iba! Sakaraan ateetifuu dhaabbachuu dadhabde qaamaan dhiqattee kana godhatta? No. Laal ati wuushuun daleessa jettee anjamaan godhin akka keetti laalanii makiinaa lamaan dhawaaya. Niin beeka. Gulbeedhaa miti. Gulbee mana farshooti. Amma ijuma tiyya duraa deema. Umaan fiddu ajab sireeyyee way sireeyyee qoricha koo sirgana fayyee qonna wajjii sirbisha goyyee. Atuu yee!